akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isin jechuun jaaladha. Egaa kaa isinirraa badee yaada sokkeetii miti hojii koo dhiisetii miti viidiyoo koo laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faarawwataa tanuu raattan sabskraabii godhummaatiif keenya taachuun gamanmaan affeerraa kootii asumaan osoo hin dubbatin kanan darbu odoon hin dubbatin kanan hin darbine kanan galateeffadhu si ijoollee keessa maal taate hojiin dhaabde maal yaa waan jiru maaliif nuuf hin qoonne jettantu jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Meeshaaleen bahantu jira meeshaalee fe'amantu jira garuu xiqqoo daa'ima wajjin jedhee haalli natti mijachuu dide waraabuun jechuudha. Akkuma jirutti garuu haga danda'ame meeshaa keessattuu hojjetamee ta'u ba'u isin biraan hangaa meeshaa qalabames isin biraan hangaa haga danda'ameni xiqqoo haa ta'u malee beektu ka haadha daa'imaa ta'eeti malee hojii koo keessaan sa'a 24 hojjechaa tan jira jechuudha. Hojii koo nan kabaja hojii koo nan jaaladha. Viidiyoo irratti xiqqoo gallakkisuu gubbaattan isin jalaa tutturaa jira malee isin hin jedha. Egaa ka viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha waa lama isin fayyaddi. Kan ofiitti fayyadamee fi ani haasa'u kuni biyya keessa jiraadhetan itti jiraadhetan dubbadha. Hundi keenya gaafa biyyaa baanu waan hubanne qabna waan hubanne qabna jireenya jechuudha. Maaliif ana fakkeenyaaf yeroo jalqabaa gaafan biyyaa barattuu ta'eetanii waan hin hubanne qaba gaafan biyyaa ba'u jechuudha. Maaliif waan hubanne waan jedhu akkaataa qarshii fayyadamaa akkaataa dursaa maal dursuu akka qaban ilmi namaa dursaa maaliif bootaa kennee ka'eeti achiin boodatti maaliif xaana kan jedhu waa adda odoon baafatinan barattuu ta'ee barumsa kiyyarraa ka'eetoo deeme jechuudha. Erganaa garuu galeetan itti jiraadhetan jireenyi kolleejjiidha baay'izawwee itti jiraadhetan akka kolleejjiitti itti baradhetan deebi'ee hojjedhee tattaaffii jireenya akkamitti akka jijjiiramanitti sokke. Kana beekuu qabdan isin hunduu jechuudha. Keessattuyyuu ijoolleen ganaareef biyyaa baatanis haa ta'u warra turtanis haa ta'u. Maaliif ani fakkeenyaaf gaafanii biyyaa beetu waa'ee manaa maal akka ta'e hin beeku. Nam dursaa jireenya manaaf kenna kan jedhamu hin beeku. Hirrina koon isinitti himaatu jira. Achi keessatti of argituufan. Maaliif qarshii kana walitti qabadheen galee hojjedhaan. Maaliif hiriyoo hoo barattus baradheetu muureetan hojiittiin argadhee qarshiittiin argadhaa mitiire. Gaafa biyyaa baanus humna koo kennee hojjedhee hojiitti qarshii kana ittiin hojjedhee jireenya koo jijjiiradha. Lachiinuu beekumsas jireenyas qabattee deemti. Kanaaf anis maalinni hiriyoonni koo hafanii biyya keessatti barataniit namatti hin taanii hojiittiin argatanii jiraatu. Ani immoo isaan biraafe waan ta'eef biyya ormaa deemee qarshii qabattee ittiin hojjedha jedheen gale. Gaafan galuu waan hunduu akka yaadanii fi akka ati teechiste siif hin taa'u. Yeroon kunii fi yeroon sunuu garagara. Kanaaf dirqameen akka biyya ormaatti deebi'u ta'e. Haa ta'u malee mana haa xiqqaattu haa guddattu mana kiyya keessan jira. Waan boru ta'uun beekamu haalli yeroo kanaa keessattuu diigga manaatiin waan ta'aa jiruu fi waan amma ta'ee fi waan gurri kiyya dhaqeen isin biraan gaatu jira. Maaliif akka dursaa kennitan? Of eeggannoo qarshiittis akkamitti akka qabachuu qabdan asumaan immoo meeshaa faayidaa maalii qaba? Dhaggeeffadhaa viidiyoo tana namni dhaggeeffatte carraa qabeettidha. Ani nama na godhee xaggaarraa dubartii yookaan cimtuu dubartii kan na taasisu kan na ta'e yeroo san ijoollee Oromoo keessaa miidiyaan hordofu jiraate taananii shimeemaan akkamitti guddinni akka jiru sirriitti barsiisa. Amma miidiyaa isaa hin beeku miidiyaan isaa gizee tokko tiktookii qofa irratti viidiyoon cittuun arga malee maal miidiyaa maalii akka inni hojjechaa jiru hin beeku. Feesbuukaa isaallee hin beeku amma yeroo kanatti. Yeroo sanitti garuu baay'ee waan nama haamlee kakaasuu fi barataa akkamii akka ture ergasii immoo eessa deemee maal akka isa mudate achiin boodatti immoo amma cimee biyyuma keessa taa'ee akkamitti akka hojjetu ani guutumaan guututti ijoollee dhiiraatti irraa baradhe taanaan hojii kan ciminni dhiira dubartii hin jedhu abbaa feetarraa barachuu dandeessa jechuudha. Ani akka nama tokkotti shimeemaan baay'ee nama yaada koo jijjiiredha waaqayyoo koo gaditti jedheetan fudhadha. Maaliif sirriitti barsiisa sirriitti akkamitti akka siisteemii jireenyaa akkamitti akka namni guddina argatu waan akkasii yeroo duraanii barsiisaa ture isarraan cimina argate. Akkasuma namni tokko namni laaltee cimina argachuu dandeessa jedhee yaada. Kanaafuyyuu inni sun maalinni
faayidaa meeshaatti tan darba dura. Amma manni kan waan ta'aa jiru hin beektanii obboleettii tokko guyyaa eeggaddaa na bira dhuftee turte as. Diiggaa mana barree eeggaddaa yeroo kana diiggame keessa jirti. Akkuma kiyya akkuma keessan dubartii biyya harabaa hojjettee mana ofii ijaarrattee ijoollee ofii sabasabattee abbaa manaa ofii sabasabattee mana jireenya ofii oddoo ofii bareeffatee akkuma namni biqiltuu adda addaa isinii waraabaa ture kana ture argitan ijoolleen afaan turtan ni beektu. Akkasumatti iddoon ishii iddoo biqiltuudhaan bareedee nama hawwatu ture. Obboleettii kana dhufanii irratti diigan. Diiggaa qofaa miti. Muudannoon biraatillee ishii quunnamee haga fayyaa dhabdee mana yaalaa seentu geesse. Qarshiin jiru manarratti xumurame. Qarshiin ishiin qabdu manarratti xumurame. Gaafa as deebitu guyyuma manni diigamurraa ishiinis dhukkubsatte. Carraan ishiin qabdu meeshaa gurgurattee itti wallaanamuudha. Laal yeroo tokko meeshumti mana keessatti nuti qabnu waan qabnu akka bishaan burcuqqoo keessaa akkatti gadi naqnee burcuqqoo gadi gombisnee teechisnuu sanitti akkaawuntii keenya boorsaa keenya hurgufnee manarratti gadi fidnee taa'urra yeroo tokko anoon kana jedhu dirqama meeshaa bitaa jechuu kooti miti. Meeshumti mana keessaa hagam fayyaa ishii obboleettii kana wal'aanee jechuudha. Obboleettii kana wal'aanee fayyaa ishiitiin amma humna ofiitiin hojjettee ijoollee ofii guddisaa jirtu. Waan natti himten ani immoo hiriyoota koo biraan yookaan hordoftoota koo biraan gahuun qaba jedheen isin biraan gahaatu jira jechuudha. Falli ani qabu meeshaa mana guuttadhee akkuma nama kamuu amma fakkeenyaaf nuti ijoolleedhaan meeshaa mana guutuu galchina. Meeshaa mana guutuu galfatu. Ijoolleen tokko immoo abbaan manaa koo na didee jedhanii ijoolleen galanii amma biyya keessa jiranillee jiru. Ijoolleen na dubbisanii waan hunda xumuranii hin bitan jedhanii abbaa manaatti dhufanii mari'atan bilbilaan mari'atanii hin danda'amuu lakki akkas goonaa jedhamee etoo amma naannoo adda addaatitti manni diigamee meeshaa sunis hin bitamnes ni jira. Na gammachiiseeti miti kun yoon seeqqadhu jechuudha waan biraas hin fakkaatin. Konfideksii mataa ofii kan jedhamtu saniifan seeqqadhe malee waa'een ta'aa jiru na gubuu dhiiseti miti. Nama guba ibidda. Maaliif keessattuu dubartoonni biyya Arabaa keessatti beekan dubbii afaanii qofa nutti hin ta'in. Hagam akka mataan keenya gadi bu'ee eenyummaan keenya gadi bu'ee daa'ima xiqqishuudhaa ajajamnee qarshii tan walitti funaannannee qarshii walitti funaannanne tanaan immooyyuu uffoo jennee keessatti ciisna. Bakka mana kana keessatti kan boqannu jennee ijaarru guyyaa tokko nuti waggaa meeqa sa'a 24 keessatti sa'a 18 nu naannessa walitti qabne tana sa'a 2 sa'a 3 keessatti gadi nu diigamee waggaa deemu kana caalaa kan mataa nama dhorku hin jiru. Kan obboleettii kanaan sinii xumura kan ijoollee odoo beekanuu odoo gorfamanuu galan sun ta'ini ishiin kan ijaarte yeroo duraatidha kan bitame yeroo duraatidha keessattuu yeroo ammaa kanaa miti jechuudha kan bitte. Gaafa kana ta'uu amma hojiin ishee maal ta'ee mana namaa hojjechuu uffata miiccuu haa ta'uu biddeen tolchuu haa ta'uu wantoota gargaarsa adda addaa haa ta'uu haala kanaan ijoollee ofii kan guddifachaa jirtu. Inni sun maaliin dhufe osoo meeshaa kana mana keessaa qabaachuu baakte ta'ee obboleettiin kunii luka ofii kana naafattee yookaan karaa irratti kadhachuu ijoollee humna ofiitiin hin buluu jechuun waa xiqqaa miti. Qaama guutuu ta'aniitu jechuudha. Karaarra ta'anii kadhachuun fokkisa. Ija namaa ilaaluun fokkisa. Fayyaa guutuu taatee owwallaantanii meeshaa san tokkicha nan bisa. Obboleettiin kun amma meeshota akkasitti guuttatte keessa meeshota namatu meeshaa tokko kennaaf amma mana keessatti kan ishiin ijoollee ofiitti hin bulattu. Mana eegumsaan argattee galte. Baran ammoo maaltu ta'e? Eegumsa sanatti irratti diigame mana eegumsaan galte sun. Amma maal ta'ee karaa biraatitti namoota walitti ergattee ijoollee ofii guddifachaa hojjetattee guyyaa hojjettee galgala iddoo ciimsaa namni kenneef. Kana maaltu ta'e fayyaa waan qabduufidha ishiin maaliin of wallaante meeshaa sanii of wallaante. Ijoollee kan biraatii miti jechuudha. Hanga qabnu boorsaa keenya dhadhoofnee manarratti fixuurraa yeroo kana keessa baay'ee mana seera qabaatee seera qabaachuu baatee yeroo kana keessa sirreessamumaa jira waan ta'eef katamaa keessayyuu diigamaadha waan ta'eef of eeggannoodhaan mana ijaarrachuun gaariidha. Waan biraatii miti osoo warqii giraama 2 bitattanii bar
boorsaa keessan keessa ol kaawwattanii ishee suni isin gaafa rakkoo isinii taati. Miti meeshaa miti jechuudha. Kanan isin gorsu jiraate taanan karoota manaatii fi kara meeshaatiin hoon kana jedhu waan qabdan boorsaa keessan ammas gad dhulshaatii meeshaa bitadhaa jechuu koo miti. Boorsaa ofiillee eeggachaa dhukkubsachuutu jira, rakkachuutu jira, waa baay'eetu jira. Ilma namaa haga lafa kana jirtutti chaalenjiin baay'eedha. Ilma namaati irratti kan jiru guyyaa guyyaadhaan gargaarsa rabbii jirra malee jechuudha. Of eeggachaa. Ishee biyya keessa taa'ee rakkadhe jettuuf garaa jabaachaa. Boo namaa gamte dhala ofiitittuu garaani jabaatu. Isaa fira eessuma abbaa manaa haadha maaloo dhiisate jechuudha. Jiraachaa jiru waan biraallee miti keessattuu haadholeen keenya as siqii achi siqii kan hin qabne lafa ofiit irratti mana ijaarratanii qabu. Beela'anillee guyyaa tokko yoo beela'anillee guyyaa lammataa mana ofii keessa jira waan ta'eef waan nyaatan hin dhaban. Rabbiin waan laatuuf hin dhabu. Keessattuu uummata baadiyyaa jechuudha. Bara tokko midhaan hoggaa badee horii tokko gurguratanii ittiin bitatu. Bara lammataa midhaan sun hin ta'aafi. Ati garuu amma achi baadiyyaa sanitti hin deebitu, jaalattus jibbitus, kireeffattus, daldaluufis haa ta'u, maaliifis haa ta'u waan hojjechuu qabdu hundaa magaalaa xiqqaarraa haga magaalaa guddaatitti dirqama hojiin kee kara magaalaatti siquudha. Yookaan magaalaa guddoo haa taatu yookaan magaalaa xiqqoo haa taatu. Baasii qabdaati. Warri keenya maatiin keenya yookaan baadiyyaatti torbeetti gizee tokko gabaa deemmatu. Ati guyyaa keessatti yeroo lama gabaa deemmatta waan jedhu suuqii odoon naqin namni ooluun jiru biyya keessatti. Maaliif waa tokko dhabda yookaan soogidda dhabdaa yookaan kibriitii dhabdaa yookaan maaloo dhabdaa waa tokko dhabdaa suuqii hin deemta. Baasii qabda guyyaatti jechuudhaati. Ati baasii qabda guyyaatti baasii mataa keetii qabdaati. Isheen magaalaa xiqqishuu raaga magaalaa guddoo jirtutti. Kanaafuu hin raafamin amma yeroo baay'ee waan arguufan jechuun bilbilii kee miidiyaa irra jiraanii bilbiluu ijoolleen baay'een nafaana dubbatanii ka'anii maaloo bar abaluu kootuun diingata dhukkubsatee tan bar qarshii walitti qabadhe bar akkatti na harkaa ba'ee bar obboleettiin koo akkas taate bar qarshiin ani walitti meeshaalee qabadhe akkas ta'ee bar jabaachuun hookaniin immoo cimuu hookan nama jibbuu miti. Gaafa ibidda sitti qabate ofirraa dhaamsitee isa ollaa keetitti irraa dhaamsuu fiigda. Sittuu ibiddatu qabatee jira. Dubartiin biyya ormaa jirtu firas hin qabdu, malas hin qabdu. Yoo ofii mala hin qabaatin, yoo ofii mala ofitti hin godhin. Abbumti manaa kee deebi'ee dubartiin biyya araba sammuun ishii likkii miti siin jedha gaafa tokko. Maaliif ejjennoo mataa keetiin qabdu kaati? Kanuma inni siin jedhee raafamtu. Kanuma inni siin abbaa manaa keessan jibbaachuu miti. Waaqayyo illee hin jaalatu. Abboomama abbaa manaa keessanii jedha. Garuu haala jireenyaa haala gochaatitu akka jabaatu si taasisa. Dubartii cimtuu ta'uun immoo mana kee ijaara malee mana kee hin diigu. Kanaafuyyuu cimtuu ta'e. Akkas naan jedhee tan barii mana akkana naan jedhee tanii manaanii akkanatti haga kana fixa jedhee inni haga kana hirreegee natti meetanii haga kanachitti baase manaallee suuta. Manni hin dhumu baay'ee ishuma xiqqoon keessa jiru tan osoon nan sirreessa jedhee borus baasii na baasisisti. Iftaan wanta baay'ee manumti xiqqishuun tuni wanta guutuu barbaadu waan baay'ee qabdi. Garuu isa hundaa jarraa qabadheen taa'aa jiraata. Ganaa dhaka ganaa lafaayyuu hin qabanne laal ganaa waa baay'eetu naafa. Ijoolleen guddisaa ofiifis ganaa wanta baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan jiraachuun ni danda'ama. Ishee xiqqishuu keessan qabattanii ani siin jedhe bar mana kanatti gaafanii galu abbaan manaa koo dhabameetii miti gaafan galu mana kanatti ani gatiin baase gatii kamiin baase waa'ee meeshaa irratti jechuudha. Manni kun akkasumatti jira. Qalama bichaa jijjiirame malee hunduu girgiddaa muluun ijaarramee lafatu simintoon hin galin malee waan hunduu xumuramee jira. Meeshaa burcuqqoo kana ishee kana burcuqqoo bishaan dhugdu kana bituuf gatii nama gaafata. Maankaa bituuf gatii nama gaafata. Galeen gatii baase. Beektu ijoolleen jalqaba na hordoftan. Ani cilee kana uffadheen horii keessan oolaa, horiin olii gad oofaa oola guyyaa guutuu warroonni ilaaltanii jiraattan hoggaa jiraattan jechuudha. Ani daa'ima kana da'uu jedhee ol deebinaanan of lallaalee
of lallaale malee viidiyoo kee gadi bu'aa ilaalaa fuulli koo maal akka inni fakkaatu ani ofuuyyuu laalle gallaan maaliif wanni hunduu bitaa namatti gala woo nan bita sibittoon bita woo'etti baasii baasta wanti sitti ol dhufu hin jiru meeshaa mana keessaan gurguraa'utti baasii baasta malee wanti sitti ol dhufu hin jiru gatii gurguddaan baase goriin eegaa ture argitanii jirtu lukkuun eegaa ture argitanii jirtu yoon kana jedhu isaan qofti akka feetetti si jiraachisa jechuu miti dugda duuba kiyya innis saa 24 xaaraa fiigaa akkasitti jechuudha akka hin taanetti gad dhaabbanne malee kana hoon jedhu har'a raafan jiraadha jechuu kooti miti xiqqaattu hanga kaa waan ta'u hin beeknu haga ammaa mana tana keessa jirraa ishiidhaan dhugaan isiniin jedhaan akka cimtaniifan kana isinitti himaatoo jira bittin jedhee akka ormaa iddoo shaayii deemee poostii godhuu maal godhuu akka bohaartan qofa irratti xiyyeeffachuu wallaaletii miti hin xiyyeeffadhu kan gadii kana wayinitu hojjetee ijoollee keenya barsiisa kan gadii kana hoo boru ati isa shaayii dhugaa qurxii wayii dhiyeeffachaa footoo kaatee viidiyoo waraabdu sanii miti jireenyi kee gaafa galte wanti baay'ee wanti hir'ate seechisiisu danuutu jira isarratti hojjechuun qaba jedhee tanan kutadheen kanarratti hojjechuu eegale jechuudha beektan lukkuu oddoo keessa wanti biqiltuu oddoo keessa argitan paappayyee baay'ee ani baay'ee gurguradheera bona barana madaabaraadhaan immooyyuu isa tokko birrii 50 birrii 40 birrii 60 illee tokkicha gurguradhee qarshiitti jijjiirradhee paappayyuma jechuudha viidiyoo yeroo darbe irratti waraabee yeroo lama akkas irratti waraabee jala laaluu dandeessan paappayyee erguman galee jechuudha erguman galee dhaabee innuyyuu qarshiidha lukkuu miti buuphaa miti aannanii miti horii miti innumtuuyyuu gaafa dhaabduu qarshii ol sii fide humna keetti baastee kaastee kana irratti hoonaan hin hojjetin eenyutu hojjeta jedheen irratti hojjette kanaafuyyuu wanta gatii gaafa galle maaliif mana ammuma keessa jirtu hin sirreessita ammuma keessa jirtu ni ijaarta dhugaadha kan akka manaan jiru ani mana koon sirreeffadhe waan biraa suutan guuttadha nama jechisiisa dhugaadha nama jechisiisa garuu ulaagan manaa yookaan ijaarsi manaa akka laayyetti hin dhumu isuma fooqin ijaarramee xumuramee hojii eegalamuu ji'a 2 ji'a 3 booda yookaan tubbootu jijjiiramu yookaan maabiraatitu wanni ta'e koornisiin ka'ee maabiraatiin sirreeffamu manni jireenya keessatti yeroo kamuu hin xumuramu hir'ina wayii qaba addunyaan sagali waan taateef waan hundaafu meeshas bitadhaa boruuf of gadi dhulchinaa waa hambifadhaa mana ijaarradhaa mana sanuu boruuf laphees hin buusu osoo hin ta'in mana boruuf itti jiraattan isa ka rabbitu beeka haa ta'u rabbii gaditti waan itti amantan irratti hambifadhaa wayi wanta ta'amu hin beekamu waan taatan hin beektan waan ta'eef obboleettiin kun guyyaa hin gaddana bira oolte laphee kootu na cabe nan holladhe yoggaa ishiin natti haasoftu ani lapheen koo waan akkanaa kana hin danda'u waan rakkoo kana hin danda'u rakkinaan beeka waan ta'eef nama rakkatee arge waan ta'eef waa'ee rakkinaan beeka waan ta'eef nama rakkadhe jedhu nafa kootu lola nafa kootu hollata baay'een gadde halkan gaafa sanii hoggaan cinaacha koo garagarfadhu dura koo dhufte obboleettiin kun nama guddoodha amma yeroo kanatti ijoolleen ishiituyyuu gurguddoo ta'anii warra jiranidha garuu akka nama kamiitu mana ijaarrattee kaate diiggaa barreen gaddaatiin dhugaan isiniin jedha akka gaddee bitu taate isuma sanuu immoo meeshaa bitatteen cimtuudhaan baay'een dinqisiifadha malee ammaa kanallee baay'een dinqisiifadha obboleettii kana maaliif meeshaa san gurgurattee lubbuu ofii ijoollee ofiitti tursiifattee hojjetattee amma ijoollee ofii guddifachaa jirti. Nama kana miidiyaatti fiduus hin barbaadu, as baasuus hin barbaadu, irraa baradhaa akka namatti jedhee kanan fide jechuudha. Kanaafuyyuu haasaa koo isinitti dheeresseen jira dhiifama baay'ee sirree wanneedha natti dhagahame. Kanaafuyyuu of eeggannoo godhaa. Meeshaa soo bitattan mana soo ijaarrattan haala dandeettii keessaniitiin haala ekonomii keessaniitiin baay'izawwee akkuma dura isiniin jedhe gurgurattan waan haayilaandii tana gattaniin alatti meeshaa mana keessaa maankaa gurgurachuu dandeessu rabbillee sinaa oolchu malee rabbillee waan akkasii hunduma keenyaa oolchu malee
gurgurachuu dandeessa. Wanni numti gurguramne homtuu hin jiru. Wanni turturee cabamtu hin jiru. Haayilaandii tana qofa kan gatamtu. Ishiidhaa qoraarree nurufaa gurratti biyya keenya. Garuu haa ta'u malee kan ati qarshiitti hin jijjiirre jechuudha. Kanaafuu wanna gootan hundaa waan gaarii ta'e waan boruuf gatiillee yoosni baasuu danda'u rabbuun godhini waan akkasitti deemaa cimaa nama ta'a. Hojii koo immoo waa'ee meeshaalee qabadheen isinii dhufa yerootti aanutti maggaarrajaa affaan illee ni jiru firiijii affaan illee ni jiru ijoolleen baay'een kan nagaafachaa jiru isiniifan qabadhee dhufa bakka jirtatti nagaa naataa hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabaja yaada soo qaba.